Ashama jirra jirtu hordoftoonni galaana faarfannaa akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya egaa nagaa guutuun nu bira akka jiru simbirallee akkasuma akka jiru abdii gooftaa keenya Iyesuus biraa qabna. Har'allee galaanni faarfannaa waan haaraatiin as isiniin bahee jira. Innis maali jechuun keessan egaa waan hin oolle YouTube keenya like, share, subscribe gochuutiin maatii unuuf ta'a. Galaanni faarfannaa guyyaa har'aa wantoota haaroo fi wantoota beeksisa ta'anii fi wantoota akeekkachiisa of keessaa qaban isiniif qabatee iyyaatee jira. Hordoftoonni galaana faarfannaa like gochuun share gochuun nu jajjabeessaa. Warroonni maatii galaana faarfannaa hin taane immoo subscribe, like, share gochuun maatii keenya nuuf ta'a. Mallattoo bilbilaa tuquun olirra kaawwa'a. Viidiyoon nuti hojjennu martinuu akka dafee isin qaqqabuun gargaara jenna nuti warri galaanni faarfannaa waan inni isiniif qabatee iyyaate keessaa tokkoffaa obboleetti keenya tokko yeroo darbee waldaalee online irra oliif gadi deemtee ani raaji'a anatti waaqayyo natti dubbata jechuutiin obboloota baay'ee dogongorsaa turtee fi gaa'ila baay'ee diigaa turte guyyaa har'aa maal keessa jirti maalitti jirti kan jedhu isiniif qabatee dhufee jira. Inni lammaffaa immoo waan biyya keenyaa fi warri Amaaraa wayyaa gaddaa uffachuu fi Oromoon wayyaa adii uffachuun gara kamitti deemaa kan jedhu isiniif qabatee jira. Inni sadaffaa immoo fi inni xumuraa immoo 466 biyya keenya keessatti akkam jira akkamitti jira maalirra jira kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jirra. Isinis like, share, subscribe gochuutiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Oduu keenya bal'inaan gara itti aanutti ittiin walitti deebina. Adam asan jira ya gooftaa maaliif na baqatte qullaa koo taanaan si okadhe ya gooftaa akka qullaa kee taate yoo tittime kunoo si gargaarti jettee isheeti naatiif laatte mukicha isaati hin nyaatiinaa nuutiin jette kuttee naa laatte yeroo nyaadhuttis immoo ijji koo baname akka qullaa koo ta'es nan beeke kanaaf si okadhe ya gooftaa. Egaa walitti deebinee jirra. Ammas egaa mata duree keenya jammararraa kaanee oduu bal'inaa isinitti himna. Obboleettiin keenya waggaa iraaf oliif gadi deemtee ani raaji'a waaqayyo natti dubbata waaqayyo akkas siin jeera waaqayyo akkas goisiin jeera jettee obboloota baay'ee dogongorsaa kan turte obboloota baay'ees fakkeessitee kanataa turte har'a FB irratti maal poostii gochaa jirti maalirra jirti isa jedhuutiin bal'inaan isinitti himna. Obboleettiin keenya guyyaa kaleessaa obboloota baay'ee dogongorsaa turte gaa'ila baay'ee diigaa turte namoota qalabitii diratan namoota baay'ee adda baasaa kan turte. Maqaashillee ifa gochuu yoo baanne obboloonni asmaan kan nuti isinitti himuu qabnu raajonni sobduu fi paasteroonni sobduun yeroo kana jireenya namaa diigaa fi bittinsaa jiran baay'eetu jira. Haa ta'uyyuu malee obboleettiin keenya guyyaa kaleessaa guyyaa FB irratti akkas jettee poostii goote. Paasterii tokko paasteriima ishee faana online irra oliif gadi arreedee dhaloota dogongorsaa jiruutiin inni kun birrii 50,000 takkaa birrii 30,000 takkaa birrii 20,000 narraa nyaatee nakaade jechuutiin fuula FB irratti poostii gootee jirti. Haa ta'uyyuu malee dhaloonni akkas jedhani koomentii ishee jalattis ta'e keessaatiinis dhaloonni baay'een atoo gaa'ila baay'ee siif hin ta'u kuni irraa adda bahii galabitii isaa baasii gati jechaa oolta. Akkamitti immoo sirraatii nyaatee yookaan si dogongorsee waaqayyo waa'ee kee maaf sitti hin dubbanne moo ati raajii sobdu'a jechuutiin obboloonni baay'een FB irraan yaada kaasaa oolanii guyyaa kaleessa. Haa ta'uyyuu malee barri keenyi garamitti deemaa raajonni ammaa garamitti deemuu yeroo jennee ilaallutti tilmaamuun nutti hin ulfaatu. Haa ta'uyyuu malee obboleettiin keenyi kan nuti beeknus yoo ta'e hiriyoota keenya baay'ee dogongorsaa fi karaarraa kaachisaa sirraa birri nyaatee si'isuu fi inni si faana jiraachuuf miti daa'ima keerraa fu'uu adda bahi jechuutiin waaqayyo natti dubbateera ati biyya kana keessa bahii gali jechuutiin obboloota baay'ee
ishee karaarraa kaachistee karaan taanetti ooftee jirti. Haa ta'uyyuu malee ofima ishee deebitee guyyaa kaleessaa immoo FB ishee irratti inni birrii 50 takkaa birrii 30 ergee takkaa birrii 20 ergee jechuutiin obboleettiin kun fuula FB ishee irratti poostii goote. Haa ta'uyyuu malee birrii isheerraa nyaate kana isheenoo gaa'ila namaa diigaa oltaa atoo siin ta'u inni kun isa kana malee jechaa oltaa akkamitti sirraa nyaate jechuutiin obboloonni baay'een komii itti kaasaa turan. Egaa Waaqayyos gaafa nama isaatti hojjetu wanta fuulduraan dhufu yookaan wanta ta'u hunda adda baasee namatti hima. Yaa obboloota koo amsa anasumaan isiniif amsinu nuti warri galaana faarfannaa bara kana raajonni sobduun biyya fudhataniiru. Raajonni fakkeessitootaa fi paasteroota fakkeessitoota biyya fudhate. Raajii dhugaa fi raajii amanamaa kan ta'e wangeela malee biyya lafaarra hin jiru. Kanaafuu inni Waaqayyo nama biraa keessaan goree dubbatu uniyyuu yookaan Waaqayyo nutti dubbata. Yaa obboloota koo hin dogongoriinaa, hin badiinaa, waliin balleessinaa. Raajiin dhugaan wangeela akka ta'e asumaan isiniif amna. Egaa raajonni bara kanaas garamitti deemuu yoo jennu tilmaamuunsaa waan nutti ulfaatuun fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee kan itti aanuutiin obboloonni yeroo darbee lammiitiin wal qoodee Amaarrii fi Oromoon adda bahee Oromoon wayyaa adii uffachuutiin Amaarri wayyaa gurraacha uffachuutiin isin warri Amaaraa gaddee ta'anii warri Oromoo gammachuu akka ta'anii ni argine turre. Haa ta'uyyuu malee TikTokii fi FB YouTube irratti ilaalaa turre. Garuu guyyaa har'aa waan addaa agahaa jirra. Abiyyiin aqee itti araarame jechuutiin uummanni Oromoo komii gurguddaa kaasaa jira. Haa ta'uyyuu malee maaltu ta'ee maaltu araarame kan jiru bal'inaan yeroo ufu isiniif finnee ni ufna. Biyyi keenya ammas gara kamitti deemaa jirti, maal ta'aa jirti, maal gochaa jirti kan jedhuuf unuufuu gaaffii ta'e deebisee. Haa ta'uyyuu malee biyyi keenya biyya gurguramuu fi hatamuuf deemaa akka jirtu nuuf gala salphaattuu jennee ni yaadna yookaan isiniif gala salphaattuu jennee ni yaadna. Afurri 666 biyya keenya keessatti maal hojjechaa jira, maal irra jira, akkamitti jira isa jedhuuf garuu afurri 666 kun biyya keenya keessatti dhaloota baay'ee waldaa keessaa baasee birriitiin goyyomsee itti fakkeessee icciitii dhaloota baay'ee oskaatti dhukkaamsee haalan taanee fi dhiiraaf dhiira wal fuusisuu dubartiif dubartii wal fuusisuutiin biyya keenya biyya bilginnaa fi biyya baalagee gochaa akka jiru hin arginas hin ageenyas. Haa ta'u malee obboloota koo hunda dursaatii guyyittiin guyyaa umaa barittiin bara umaa akka taate barittiin yerootti dhufaatii gooftaa Iyesuus Kiristoos akka taate asumarratti bara'aatii asumarratti naqaatii gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyo keessaniinis ka'a dhiifama gaafa'aa araarfa'a isinin jenna. Sabni hundinuu gara fuula Waaqayyootti deebi'a. Maaliif dhufaatii gooftaa Iyesuus akka ta'e akkasumattuu hin ifa waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee yeroon isaa yeroo dhufaatii gooftaa Iyesuus Kiristoos gala.